yaa Oromoo koo carraa duus jedhan carraa jiraatusi sagalee naaf daayirus ni danda'ame nama sadarkaa du'aatti hin jira. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama rifachiisudha. Keessattuu warreen ijoollee eegdanii sirriitti of eeggannoo godhaa Adaraa keessan. Egaa ijoollee simbira godhanii gaafa deemanii hanga isaan galanitti yookiin immoo beektanii hojii biraa isinitti ta'u. Ashamaa harka fuuldura hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube as kadhacha jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa yeroo baay'ee wantoota akkanaatitu mudata. Hojii jedhee ijoollee jedhee warreen wantoota ijoollee fi hojiin wal faana isiniif kenname jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hojii isinitti ta'u ijoollee teechan seeraan qabadha. Daa'ima teechan seeraan qabadha. Daa'ima kan ajajamteef hojii lama yoo ta'e daa'ima amma isheen dhuftee sirraa fuututti abadan hojii isa hin hojjetin. Maaliif isumatu itti gaafatama waan ta'eef. Akkuma argaa jirtanii daa'ima lafa gooteeti ishiin mana xaxxaragdi jechuudha. Kabatiin daa'ima irratti lafa dha'ee mataan addaan baasu. Inna waaqayyotu na baasee akkana jettee dhugaa dubbachuuf keessattuyyuu warreen daa'ima eegdan sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Namni sun dhugaa dubbachuuf baay'ee takka namni hin jedhamne rifattee daa'imti harka kana eenyu jette malee homaan hin taane waaqayyo ishee oolchadha. Kanaafiyyuu Adaraa keessan keessattuyyuu warreen beektanii Saawudii kanatti ijoollee daa'imallee hojiirra wal faana kan namaa kennamu yeroo baay'ee anillee akkasitti hojjetaa ture. Kanaafiyyuu baay'inaan garuu daa'ima kophaa gootanii biraa deddeemtanii daa'ima kana xiqqishuu tana sanuu dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa obboloota koo. Ijoolleen haaraa nama fa'aa dhuftanii daa'ima teessan daa'ima eegi jedhamte san ishee seeraan eegi. Hojiin isaanii yeroo dhufanillee hojjechuu dandeessa. Namni osoo namni biraa jiraatee nama biraa bira goota. Garuu immoo daa'ima kophaatti jettee ofii raffistee tanqasaaqasuu baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu si booda sumatti gaafatama. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Ijoollee meeqatu lubbuu isaanii darbaa jira. Ijoollee meeqatu mana hidhaa keessa jira. Balaa daa'imaatiin jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa Adaraa keessan. Yeroo baay'ee immoo waan akkanaatti mudata. Yeroo baay'ee. Kanaafiyyuu Adaraa keessan waan akkanaa kanarratti of hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee tokko ulfaataadha. Egaa maaltu jira seetanii yeroo baay'ee ri'aati yetakasu ture. Dhugaa dubbachuu fi guyyaan isaa guyyaa Mikaayilii ture. Daa'imti reefu daaddee deemaa jirti. Yeroo sanitti daa'imti daaddee deemaa jirti barandaarra jechuudha. Barandaan beektuu isa fooqirraa daa'imti sun konkolaattee asii gadi isa saalooniitti asii gadi konkolaattee darajaa isaa irraa konkolaattee saalooniitti lafa dhoofte jettee garuu immoo daa'imti sun daqiiqaa tokkoof iyyitee of wallaaltee kanaan boodaallee bakka tasfaa kutee waaqayyo na baasee isheen maal gooti daa'ima san dhiiste mana qulqulleessiti. Daa'imti daaddee deemaa jirti. Isaan booda daa'imti sun lafa dhoofte. Dhugaa hedduu takka ulfaata. Kanaafiyyuu obboloota koo ijoollee warreen eegdan daa'ima teechan seeraan eegaa. Daa'ima isinitti kennamte san seeraan eeggadhaa. Hojiin biraa isinitti taafu waan biraa isinitti taafu. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Baay'ee ulfaataadha. Daa'imti sun lafa dhooftee ani irratti kadhatee yaa waaqayyo takkittuma ta'an dangatinii biyya ormaa keessatti nan hambisinii haadhaaf abbaa kiyyaan boochisinii jedheetan waaqayyoon kadhadhee waaqayyoonis immoo na dhaga'ee daa'imti sun daqiiqaa muraasan booda boossee of wallaaltee bishaanitti naqee hin kaatee isaan booda homaan taane jettee waaqayyoo nama eegee yoo guyyaa keetis jedhee kanoo balaa akkanaa kana namatti fide garuu immoo isinii hin dagatina. Kanaafuu mudannoo akkanaa wantoota akkana kan qabanii hin jiru. Mixattiin tun amma hiriyaatiyyaa jechuudha. Akkanatti waaqayyo na oolcharraa jettee natti himatte. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya Adaraa keessan
ijoollee bira warreen jirtan gula madaamii keessatti daa'imti tun amma yeroo baay'ee maaltu jira seetanii amma duwwaawwan kana keessatti dhiyuma kana micatti wayitiin maal seetanii micayyoon gadi hin teechu daa'imti gadi hin teechu micayyoon waggaa lamaati gadi hin teechu akkamitti bakka kaatee bakka harka ishii qabadheen deema malee odoo waanuma fe'ee ta'e gadi lakkisuu jette manuma keessatti illee bakka kanaaf shaayii danfisuufan kushiinaa seenii jettee isaan aatiif abbaan nuratti daa'ima tana laalaa jedheen ani daa'ima dhiisii deem jedhanii saalonii cufii deeminaan jedhan jette achi barrii cufeen shaayii danfisuuf gara kushiinaa galee yeroon kushiinaa galuu ammasumatti beekaa isaanii wal bira jiru mucayyoo sun ammasumatti lafa dhooftee yeroo lafa dhooftu kana mucattiin achi hin kaane ilaala odoo mucayyoo san biratti waan ta'e taate osoo mucayyoo san biratti akkas taate mucayyoo sun isin duuti jechuudha garuu immoo mucayyoo sun lafa dhooftee achumatti haftee mana yaalaa geessuuf jedhan bakka ammasumatti keechaa baatee jedhanii bakka baay'ee tokko boochee hedduu takka dubbachuullee hin dandeenye ani garuu omaa hin goone biraa deemnaan jedhanii deemitan anuyyuu shaayii san danfisee finne jette ijoollee isaanii akkana daa'imti xiqqishuun illee akkasuma kanaafuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa daa'ima xiqqishuus taatee guddaas ta'ee bakka daa'imti simbira jiraattee sirriitti of eeggannoo cheekii godhu hin jiraama ijoollee meeqa daa'imti harkaa bishaanaan tarte saawudii keessatti ni beektu yaadattoo ta'e namoota meeqa bichattiisan kaameraadhaan garuu ilaalanii ormaatiin bira jiranuu sarraatanyaan sun sarraatanyittiin sun garuu natsaa baatee jechuudha odoo madaamii wajjiniin ol seennee bakka bahaarii bakka bashannanaa deemanii jechuudha bahaarii jechuun iddoo manuma keessa ta'e iddoo bishaan daakanii nuyi hojiidhaaf manatti ol seennee isaan garuu abbaanii fi ijoolleen bukkee bishaanii san taa'aniitu wantoota adda addaa fayyadamaa jiru isaan booda gannee ol seennee daa'imti sun isa biraa bishaan tartee daa'imti xiqqisuun daaddee deemti jechuudha bishaan tartee kaameraan hin mul'isa jechuudha isaan biraa sarraatanyaan biraan jirtu madaamiin wajjiniin kushiina ol seenanii manaa hojjetu garuu abbaan isin jira ijoolleen isin jirti isaan osoo nyaata nyaatanuu bishaanitti tarte daa'imti sun hin duute barbaadanii madaamtii achi dhaxxeenanii yeroo barbaadanii daa'ima achi keechaa baasanii as qabanii achi qabanii daa'imti sun hin buqattee jechuudha isaan immoo sarraatanyaa eenyu jedhanii kaameraadhaan yeroo laalan kaameraan isheen biran jirtu abbaan oduma taa'u daa'imti sun bishaanitti sartee waan akkanaa kun inni ilaallatu garuu immoo sirriitti daa'imtiin hin teechuu waan akkanaa yeroo laaltan kana daa'ima biraa miti jechuun gaarii miti beektanii amma daa'imti irratti odoo kabatiin sun akka jiru irratti lafa dha'ee daa'imti sun allaqa nama guddaayyuu hin hambisu jechuudha kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo godhaa biyya ormaa keessatti daa'ima abadan daa'imti simbira jiraattee muul hanga namni tokko ilaalutti biraawwiti min jedhina ani wanti gorsusa kana maaliif daa'imti sun hin adabattu achi kaatti as kaatti daa'ima eegunuyyuu koo hojii tokkodha biyya kana keessatti ni beektu akka ijoollee keenyatii miti akka biyya keenyatii miti hojii bakka daa'imti sarraatanyaan kanaafiyyuu sarraatanyaan takka amma daa'imtoo jiraatte inda'um sarraatanyaan lama ijoolleen baay'inaa taate daa'imuma eegdii jechuudha kan nyaataa fi daa'ima walitti kennamu kun hojiin akkanaa kun kan jiru eessa bichaa saawudii bichaadha jechuudha gara kaan garuu aan hojiin akkanaan jiru Dubaay Kaatar waan akkana kana amma sarraatanyaa kubaa qabdi jechuudha kanaafiyyuu warreen akkasitti hojii isinii kenname of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota kooyi egaa micattiin tun waan baay'ee naasasantee fi waaqayyoonis oolchee baasesi kin isin immoo irraa barattanii waan akkanaa kana waan tokko namni tokko waan tokko muudannoo yoo arge nama sanirraa baradheen sirriitti of eeggadha nama daa'imti namaatu yoo dhufte mana kana keessatti sirriitti eega dhugaa dubbachuuf kan daa'ima teenya eegutti nu daa'ima qabnu akkan daa'ima isaanii eegutti bira hojjedhu tana eeguttan
Aannamaa dirree alaa dhufte akkasitti bakka amma sana sii galanitti laphee koona rukutaa jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Daa'imarraa fagaachuu miti. Daa'imti balaa akkanaan namatti fiddi. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha warreen daa'ima eegdanii. Egaa obboloota koo turtii gaarii waaqii hunduma keenya waliin haa ta'u. Egaa naa turaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Bye.